Halo, Iya. mau boleh tiang sibuk karena TV jar unda be malgo terus ki barbare to le gade maranu di lama-lama fude dume. Bayado kana sigurracha se. Mara kattare namni mali namni lama fuudhe hin jiru barsitti fakkaate malee. Nama ijoolleen baay'een lama fuudhanii kun atellee kalee suuraa tokko poosti gootee akka waan mataanuu barbaadu natti fakkaate deeggara qabda beektaa feesbuuk keessatti moo nama tasa poosti si argaa godhe. Suuraa poosti godhean kaasee bar. Hin kaaftee? Seenaa. Waay. Suuraa akkasiitti hin kaafta. Kun feesbuukiin ga'ee nuti. Hin beekuan. Nama baay'ee poostate. Amma namoonni baay'een suuraa ati poosti gootee irratti ganaasi wacii baasee caammaa dheeraa biturraa masaanuu dheertuutti fuudhuu qabdaa. Jaartiin tee mooraalii kee eeguuf akka suuraa ofiitti suuraa jawaar poosti gootee minaamin jedhaa jiru deeggartoonni baay'een. Maal jettan? Namni si'uma wajjin kee wajjin caammaa dheeraa bitee ka'e malee waa jaartii lama yedduu seeneen kaane bar. Jechuun amma caammaa dheeraa aga birrii guddaa baafnee tiriin sharikaa hojjisiifnee caammaa dheeraa siifinu yoo masaanuu dheertoo ilaalee sii dabalamu. Maal gootan isin lamman ol dheerattanii? Kanatti bareeda Suuraan jirra. isaa fayyada kan dhaabatte. Isin nu haa kaaftu bakka. Homaa rakkoon qabu kan walii galtanii haa dabalam ture. Isiin si kaaftee ati nu kaaftee an dabalamu masaan barbaadaadha gara keessa. San booda Mariyaan naamii qayyaa taap naa godhaame ijoolleen kan koo. Taaptaabii fi adabbii tokkoffaa yoo si mooyadhe masaanuu sirratti bu'a. Xiqqoo doktorii keessan eenyu gadi yaawween lama fuudhee reebii lama fuudhee eenyu lama fuudhee baay'eedha jechuun hunduu lama qaba warra ol baase malee. Kanaaf taapbii boonaan nuti hin fuuna jechuu irratti. Hundi keessan double tap I want to jaartii lammaffaa irratti fuudhu qixaatiin amansiifne jechuudha. Dafa. Nu dursan. Kan fuudhu barbaadan argite warri yookaan masaanuun barbaadu jedhullee hundi isaa as dhufetti taaptaa godhaa jira kan fuudhu argite hundi isaa masaanuu barbaadaa rama shamarri hundi isaa warri jaartii qabu lammeeffatu barbaadaa. Ati toon fuudhiin gurraachofte yoo kan fuutu ta'e wallaahi nama duuta. Yoo kan bareeda jidduu lamaanitti na gubdanii diiman. Wallaahi laakiin. Faayidaan qabu waan ta'eef maal godhaa irraa isaa irraa dubbadha wallollee irraa waan ta'eef hodhisne irraa. Jechuun waa maqaa isaa ittiin ta'a biyyatti moo Dubaayitti gatte jechuudha malee bakka itti badde beeku. Dubaay. Wallaahi. Dhugaa. Mee wallaahi durumaa Dubaayi gate jedhe. Kakuun maaltu geessara dhugaa dhaara kun. No biyyatti gatte hin beeksisu. Hin deemu jettee fireendi keetti kennitee biraa deemte akkasii baramu ijoolleen baay'een gisee biyya wuchaa garii deeman waan ta'u hin beeku jedhanii hiriyyaa ofii nama jaalatanii kennanii deemanii bara. Akkasiidha. Maa ulfaata? Ati eessatti gaddaree ishee? Hundaafuu bakka fedhatti illee baddu hangaruu baddu sitti amma seenaa haaraa. Mee wallaahi. Dhugaa oduun adeemtee hundeeffadha barbaade. Maaltu si seenessamaa? Shamarran hunda gataa oola. Yaani bakka hangatuun barbaanne. Baay'ee seenuuf ta'e. Fedha keetiin kennite moo humnaan irraa fudhatan gaafa dura? Suppermaa garuu yaa hin barbaanne gatu. Amma seenee malee. Waan kennitee kaatee gaabbite. Seenaa oonama jiraate qofaa miti dubartii hundaa seenaa jira warra jaarsa qabu seenaa jira. La ilaha illallah.
Amma heerumuu karooran qabdure. La. Waraabam. Ta'e bannaachi. Heerumi. Maan godhaa heerum. Ka heerumee rakkateera. Birrii lafaa qabda amma. Biyyatti waa godhattee. Maal godhatte? Bajaajii bitatte moo mana ijaaratte moo maal godhatte mee? Ani akkaawuntii qabaa akkaawuntii irraallee birrii qabaa. Manas biteera maatii koolleen gargaara. Si nyaatuuf dhiirri hundi si jana jana dhugaa keetti. Birriin garuu wayyaadha. Birri namaan jedhu garaan birritti namanuun birri illee hin barbaadu. Ati jaalala dhugaa Nama birri na dhiyaatillee hin barbaadu ofii kiyyaafillee birri nama dhiyaachuu hin barbaadu. Ati bakka ata akkanaati maanuu dhiyoo kana nagarre takka wayii mana miliyoona tokko tuqaa sagaleen bite qaba haftaa midhati jedhanaan jettee didee bar bakka ati akkanaati birritti hin amantu. Kootu walaa fuunu. Isin kaa fuutanii jirtan jedha amma doktor. Lammaffaa na barbaachise. Namni biraallee tarii jiraachuu danda'a. Lammaffaa. Lammaffaa. Lammaffaa irratti heerumuun barbaadu yoo jabbaan manaa kiyyaa singilii ta'ee na fuudhee garuu namatti dhaquun barbaada. Nama saniif jechuudha bakka yookaan hinaafuu dandeettu waan ta'eef yoo isin na dhufte malee itti dhaquun fedha. Okay. Yoo isin si dhufte hoo quuxessuu barbaadda si dhufe jetteeni. No quuxessu osoo hin ta'in isin amma yoo itti dhaqee dubbachuu illee hin danda'u. No qaanfachiisaan abbaa manaa sitti irratti itti heerume malee isin manuma jirti. Ani yoo namni fiqiranyaan kee tokko fuunee achi booda fuudha jedhee barbaade fuudhe ani tokko yaani quuxessullee. Bareeda bakka sareeti. Kitaabni jedhu waan hin beekne hin beeku siin jedhu waan beeku waan kitaabni jedhu sitti. Okay. Yoo abbaan manaa eeshi gizee abbaan manaa jaartii ofii tana wajjin ciisuu barbaadde yoo isiin biizidha jette yookiin an dadhabe jettee diddee warabbiin eenyuun gaafata. Yoo dirqisiisee fa'aa wajjin ciise ittaa isii fedha qabne. Awwalan jaartiin rakkoo takka malee hadiisni akkana jedha riwaayaan Bukaarii rakkoo takka malee jaarsi ufii waamee ka diddu taate rakkoo takka malee yoo rakkinni jiraatu taate diduu hin dandeetti yoo rakkoo malee jaarsi waamee gara firaashaa ka diddu taate rabbiin ammoo irratti dallana inni samii keessa jiru irratti dallana malaa'ikaan illee hin abaarti jedhan haga inni irraa jaalatutti. Rakkoo takka malee gaafa rakkinni jiraatee gaafa inni sagaagalummaa olii gadi fiigee dubartii kaan irra olii gadi fiigee taan jedhu taate irraa garagaluu dandeetti dhukkubaan isiin galaafatiin tamana jirtu irraa garagaluu dandeetti rakkoo takka malee garuu rakkoo takka malee akkanumaan ammoo firaashatti waamee diduu hin dandeetti. Fakkeenyaaf hiriyoota wajjin alaahee qaxaroo qabdi fa'aa jennu kaateetuma bishaan dhiqachuu diddaaf yookiin salaanni karaayee bishaan qorraa ta'ee yookiin ganama kaatee bishaan qorraa dhiqachuudha. Ceemamaaf kama rakkoo takka walitti hin qabne ceemamaaf kaateetuma dhiqachuu diddaaf yoo didde hoo jiraaba. Suni isa kasiin jedhu bara keessan seenii yoo akkanaan jedhanii rakkoo takka malee yoo ka isa diddu taate rabbiin samii gubbaa irratti dallana jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam malaa'ikaan illee isa abaaraa bultii jedhan haga jaarsi irraa jaalatutti takka riwaayaan gariin haga bariisifattutti abaaraa bultii malaa'ikaan jechuutti jira. Garuu rakkoo wayii yoo jiraate jedduu jaraatti rakkoon guddaa yoo ka jiraate rakkoon shari'aan uzrii isii ilaalte yoo ka jiraatu taate gaafsan irraa ammoo rakkoo saniif jecha irraa baqatuu dandeetti. Rakkoo malee ammoo yoo inni waamee ay garagalii jedhee ka diddu taate malaa'ikaan illee hin abaarti rabbiin illee itti dallana jedhan haga jaarsi sun irraa jaalatutti jechuu jira riwaayaa Bukaarii keessatti. Kanaaf fedhii dhiiraa kanatu haadha obsee hin danda'u saniifi jedhan yoo isii waamte hoo jedhan gaafii kaasa yoo isii waamte hoo inni dide jennaan yoo isii waamte ammoo abaarsi kun irra jiru hadiisni ittiin hin dhufne malaa'ikaan illee hin abaartu rabbiin illee ammoo hin jedhu garuu inni fedhii isii guutuu diddaaf yoo guyyaa maraa ka isii ka azabu taate hin maase taaya jedhan. Warroonni ulamaa yoo guyyaa maraa ka isii guutuu diddaaf. Cakasigaa yoo guyyaa maraa
Yoo guyyaa maraa fedhii isii guutuu diddaaf irraa garagalee uzrii takka malee fedhii isii guutuu diddaaf irraa garagalee akkana godhu taate hin maase taa'e jedhan abaarsi irra hin jiru. Abaarsi ka dhufe dubartii irratti dhufu. Ka malaayikaan abaartullee dubartii. Yoo isii waamtee ka inni biru taate azaa isii godhuudhaaf fedhii isii guutuu didee azaa isii godhuudhaaf yoo wayitii maraa isii azabuuf akkana godhu taate hin maase taa'e jedhan. Imaamu Shafi'ii waan jedhe jira bakka kanatti Imaamu Maalik mazhaba maraa sitti himaan waan mazhabni warri jedhame maraa sitti himan. Alaa kulli haal dubartiin mara asirratti illee wanni hin jedhanii obboleewwan kiyya nadhii isaan bahee jira galatooma ulfaadhaa zirzir godhe silaa isinii himaa yeroo hin qabu ammas liikiyya jabaadhaa ulfaadhaa. Kuma nu gadhiisaa sheekaa roobee yaamu. Jaartii isinitti dhume maal taatan? Assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wayita maraa ati sila jaartii keetu sila akka jaartii olii gadi akka zambeelii qabatee deemaa. Jechuun namni sheekaa kun jaartii akka ta'aatti harkana hidhatee yaa'u dhiifama ayye. Gurbaa gaafii qabdan jaalaa? Sheekaa roobee Gaafii xiqqoo takkaan qaba. Sheekh assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaafiin tijalleen jabduu miti gaa. Maammadoon biyya Arabaa kun dubartii tana hedduu jannaati. Miira keessa gallee faa gisee mirqaanne faa wallaahi billaahi isiin fuudhaa faa jennaani. Yeroo ammaa halkan keessa gammannee wallaahi billaahi isii fuuna jenneen waadaa galleef ganama gisee lafaa keefaa maaliifin akkas jaajatiin ifraaftuu deebi'a. Mee waan san irratti akkami wallaahi billaahi sani maal na barbaachisa dirqama fuudhuun qaba moo akkamime? Waan dalagaa warra caatii qabaneeti kun mirqaana si fuudha jedhee bulee galgala ammootiin Bakka caatiin jiru warra Maammadoo Suudii jiruutiin hattan isin miseenjaraan halkan muluu dubartii ammoo nikaa irraa hin qabne akkasitti janaa buluu shari'aa kamtu sii faqqadee ijaan na aara onneen na aara deemee hin danda'uu jedha kama ammoo bookkisee rafuu jedha asii hafuura Jarmanii saabaa jedha asii Jarmanii saabaa Sharafa ani rafuu jedha maaltu duuba sheekaza akkanuma nyaannee bullaa duuba miira qabaa nama wajjin haa ta'uu fadaa. Durba takka yoo jaalatte manaafuu barbaadde kalimaa lamaa sadii irratti hin dubbattu sila. Isiin illee tarabbiin sodaatte yoo taate eegaa ammootiin innatti haasotee jette warra kiyya eeggadhu warra qaba gosa qaba obboleessa qaba abbaa qabaa siin jette. Ati soo rabbiin ka sodaattu taate intala takka manaaf ka itti fayyadamtu yoo taate isteeppii biraatti hin dabarsitu. Eega qoratteetiin hin jette warrumatti ergatta. Har'a ammootiin wanni jiru maali viidiyoo koolii walitti mul'isu wallaaluu yaani rafu du'e jechuu maaliif kun fuulduraafillee isii ka fuudhuu miti. Siigalee kuni kisaaraa uummanni keenya keessa jiru kun takkaa nama ammootiin imaanaan wal fuudhee sodaa rabbiitiif wal fuudhee walii kan arginu kanuma ka walii kullee ka birdilibsii jala viidiyoo walitti mul'isee halkanii guyyaa ani rafu ani kinoo imaantu ammootiin halkanii guyyaa hin booya nyaanni natti hin goru shorbaa bichaa afaaniin na qaban kijib shorbaa maal afaanii qaban ani kinoo ammootiin qilleensannaan deema ani caammaa godhadhee ammootiin caammaa ammootiin naxalaan deema caammaa ammootiin caammaa mana dhiisee naxalaan deema ijanna aaraa kijiba kuni marti. Namni kulliin wal hiiku har'a wiixata fuudhee kiibtata wal gadhiisu nama duraan ammootiin akkanatti wal sobee wal fuudhe tokkoon nama osoo dhugaa walitti dhufe. Where are you living? I'm in America. I'm in Maryland, remember? Which state name? What state? Maryland. Eh? Remember, I'm in Maryland. We talked about this. Speak English professional. Say which name state? Maryland. Maryland. Yes. Say Maryland. 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 This is English Africa. Okay? Don't Maryland. You speak trap every day. What? Maryland. Say Maryland. Mer is another name. Land, another name. Mer plus land is Mary land. Maryland. Okay? Maryland. Yes, this is Trump English and the African English mix is step by step. It's nice English.